Kun YouTube roba shorratti qophiin reactionii kan isinii dhiyaatudha. Qophii reactionii amma isinii dhiyaachuudhaaf jedha sirbi weelluu haaraa fi babbareedaan gidduu kana ba'aa jiru waan ta'eef sagantaa keenya gamanumaan akka dafee isin dhaqqabu like subscribe roba shorratti gochuu hin dagatinaa jenna. Sirbi haaraan immoo Yosaan Geetahuun sadi obsaa jedhu gadhiifamee jira waan ta'eef kan waliin ilaallu ta'a nagaan tura. Sadi obs. Wow. Hard. Klipi ajaiba. Malu bala makanan. Ya sih. Wow. Ajaib. Wow. Uffannaan Yosaan uffate baay'ee namatti tola. Shamarran duuba jiranillee haalli ijjannaa isaanii akkasumas dhiirummaan irraa mul'ata. Naanaa kan jedhamu giddu galeessa naannoo Shawaa kana keessatti sirba aadaa naannoo sirbamaa turedha. Naanaa namoonni hedduun hin beeku achi keessaa kan fudhatamedha mee haalaan. Wow. Abbaan daabee kun akka dhiichisa. Ajaiba waanuma dubbatamu hin qabu. Laayitiin editing haalli iddootti hojjetu baay'ee miidhaga. Ayyicha sanyii gootaa gootu qalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Ayyicha sanyii gootaa gootu qalloleessa golachuu beeku maatutu kanii tola nurraa eegu. Sirbuyyuu hin dubbata waan ta'eef baay'ee dubbachuun barbaachisa. Wow. Iddoo nama jee wow maal miidhagaa gurbatti irra jirti iyyuu maqaa wow fardarraa kufeera wow warri daabee uffatan kun baay'ee wow ijoolleen baay'eesti daabee uffatanii too shubbisarra hojjetan kanaan duras sirba Yosaan irratti Dammolee irratti dammolee kan jedhurratti ijoollee shubbisanis keessa jiru baay'ee namatti tola. Laayitiin isaa akkasumas editing isaa iddoowwan adda addaa filatillee jechaadha. Baay'ee namatti tola. Dibbee wantoota adda addaa qabame kan waliin ilaallu ta'a sirba Yosaan akkuma argitan kana waan irratti
guddaa haasa'amuun qabu sirbuyyuu hin dubbata waan ta'eef YouTube Roobaa Show subscribe like fi share akka hin raaffanne amma tuqaasiniin jenna yoo sanuma faana waliin turrame. Goota dhabanii sallifachuun oola dhiiga marartu sana nu barbaada. Geeraru malee an akkamiin joogu haaba ogumaan ilma dhugaa beeku. Nama fayyisise. Haaba ogumaan haaba ogumaan haaba ogumaan haaba ogumaan. Bulloon garmaamu tola maamana hinaola. Bulloon garmaamu tola maamana hinaola. Obsaan sadii obsa obsitoo kijaa garjaa dantaa isa gaaficha. Yeroo guddatanii dannan gootanii mukkee baraganaa garan beekanii. Dhugaa bakka dhugaa dhabaa. Baay'ee waa haadholii fi abbootiin as dhaabbatanii jiru. Uffata isaanii jaarsolii fi jaartii akkasumas abbaa gadaa haala miidhagaadhaan asitti dhiyaatanii jiru. Sagaltama garba jeemilli gahee jettee jira Sirbi kun akkuma beekamu yaa waan hedduu qabate iddoo bareedaadha. Iddoo harki keessa bulufaa jiru kun adda. Mucichi fardarra jirullee waaw baay'ee namatti tola. Bitti jagnummaa irraa mul'ata. Yosan baay'ee dhiichisa danda'a. Shamarran aartii isaan argisiisan baay'ee namatti. Waaw! Sirbi Yosan Geetahuun sadi obsaa jedhu kana fakkaata. Sagantaa reaction keenya YouTube Roobaa Show irratti yeroo biraatiin wal arginutti hagasitti fayyaa ta'a. YouTube Roobaa Show like subscribe amma tuqaa. Fayyaa ta'a. Wala gar nagaatti